Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu ijoo gurra isin buufna sabbar zeenaa guyyaa har'a gaazixeessituun ALTV maaliif Jawaar Mahammad irratti duula bante duula maqa balleessee obbo Jawaar Mahammad irratti gama miidiyaa Habashaatiin Beetlehem irratti bante jechuudha gurra isin buufna miidiyaa irratti affeeramuun jechuudha maal jetteen Jawaar Mahammadiin kan jedhu maal duuba jira Jawaar Mahammad irraa maal barbaaddi beetiin Jawaar Mahammad irraa maal dhabde maal Jawaar irraa barbaaddi kan jedhullee isinitti hima miidiyaa irratti wanni isiin hin jedhin hin jirtu arrabni isiin ittiin fayyadamin hin jirtu hangi isiin Jawaar itti gadi buufte waan isiin ajaa'ibu arraba isiin arrabsite ni ajaa'ibdan afaan amaariffaatti kan isiin gaafiif deebii goote isallee isinitti hima gara afaan oromootti jijjiiree isinitti hima waan isiin jette hundaayyuu jechuudha hayyuu keessan kan gadi bu'u hayyuu keessan kan qeeqamu hayyuu keessan kan duulli maqa balleessi irratti banamu caljettanii ni teessu hin teessan viidiyoo kana hanga isiniif dandame sheer godhaa waliin gaa namoota hunda biraan gayaa maqa balleessi isiin hayyuu keessan irratti bante obbo Jawaar Mahammad sadarkaa isaa sadarkaa ijoollee daa'imatti gadi buustee akkasumallee sadarkaa nama baalageetti gadi buustee miidiyaa Habashaa irratti akka malee qeeqa guddaa irratti kaastee jirti. Qeeqa isiin dubbii jajjabduu isiin miidiyaa sana irratti dubbatte irratti jechuudha gara afaan amaariffaatii fi gara afaan oromolleetiin jechuudha deeggartoonni Jawaarii fi akkasumallee dinqisiifattoonni Jawaar hedduu komii fi akkasumallee dheekkamsuu keessa galuun ijoo dubbii miidiyaa kanaa taatee jirti. Daawwattoota keenya kabajamoo kanan gurra isin buusa hanga dhumatti nu hordofa marree namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan akkuma viidiyoo kana argitaniin sabiskiraayibii godhaa guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa oowwituu Oromoof Oromiyaa irratti waan ta'u kamiyyuu kan gurra isin buufnu ta'a sabiskiraayib gootanii nu hordofuu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu jechuudha Beetlehem jechuudha duraan LTV irratti jechuudha gaazixeessituu turte jechuudha miidiyaan suneen amma waan cufame na fakkaate jechuudha cufamullee hin beeku isarratti gaazixeessituu turte jechuudha kitaaba illee hanga kitaaba lamaa barreessitee turte kitaaba tokko keessatti obbo Jawaar Mahammad akka ajaa'ibatti waan faaruutiin qarxam gootee turte jechuudha kitaaba duraa san keessatti numaa maal jettee barreessite jechuudha yeroo jalqabaatiif nama tokko ka akka malee jaalalti irraa na qabde akkuma ijaan argeen jaalalli isaa ofuna wallaalchistee qamisa lubbuu isaa jalaan jechuudha qamisni isaa xiqqoo irraa gadi hiiqama yookaan qamisni isaa banaa ture achiin jaalalli isaa na seentee eeboo taatee na waraante jechuun yeroo sani viidiyoo san Jawaar Mahammad waliin namoonni hedduulleen poostii godhanii turan jechuudha yeroo viidiyoo isiin fakkeenyaaf konkolaataa keessa waliin teessee yeroo isiin suuraa waliin kaatu jechuudha. Wanni isiin kitaaba san kan guutumaan guututu kitaabni suni namni jaalalli isii irraa qabelleen Jawaar Mahammad jechuudha walumaa galatti jechuudha kitaaba boodaa keessatti mo'anuu fi kitaaba san hin dubbisnellee namoonni dubbise akka jedhutti ni qeeqxee yookaan waa'ee faaruu keessa jiru kara qeeqatti barreessitee jedhan jechuudha hin argine mo'an kitaaba san hin dubbisnellee jechuudha ofii kiyya amma immoo ka isin ajaa'ibu jechuudha daawwattoota kiyya guyyaa kaleessaa miidiyaa warra Habashaa tokko jechuudha miidiyaa sanirratti affeeramtee turte jechuudha miidiyaa maqaan isaa Luwaalwii ka jedhu jechuudha achirratti affeeramtee turte achirratti waan isiin jette Jawaar Mahammad yoo yeroo gaafiif deebii waliin godhuu deeman yoo ati tottolfattee hin dhufne nama laallataa namni addunyaa tanarraa hanga Jawaar Mahammad kijibu hin jiruu jette jechuudha mee maal jettan isin kanaan kanaan maal jettan hayyuu keessanii namni akkana jedhameen kun dabalataan ammallee maal jettee seetan namni hanga Jawaar Mahammad addunyaa tanarraa garuma qilleessi deemu hin jiru namni ammas Jawaar Mahammad nama hattuudha Jawaar Mahammad nama bakka jechuun poolitikaa hin beeku barnoota hin qabu waan takka bar viidiyoo daqiiqaa wanni sun daqiiqaa tokko sakandii 50 wayii na fakkaate jechuudha intarviin isii godhan suni za'a tokko keessatti dhugaa rabbi yeroo 186 maqaa Jawaar Mahammad waamte jechuudha kuni gaa maal argisiisa baagiraawundi yaada isii kana maaltu jira kan jedhu tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha daawwattoota kiyya salphumatti jechuudha kanaaf intala foon irra hin jirre lafeen goggodduun deemtutuun jechuudha haala kanaan obbo Jawaar Mahammad gadi buustee Jawaar Mahammad nama ilaallataa jette nama daffaruu barbaada jechuudha bar gabaabdumatti nama ilaallata jechuun kuni laal luuk sirritti dubbii adda baafadhu haqlii sammuu keessatti yaadiiti adda baafadhu
obbo Jawaar Mahammad yoo ati tottolfattee hin dhufne nama laallataa jette jechuudha. Deemtanii dhaggeeffatuu dandeessan jechuudha. Nama laallataa jette. Maal jechuudha kana jechuun meelaal jechuun gaafii jajjabaa yoo ati qabattee hin dhufneef nama laallataa jechuun yaada kana duuba waan jira tilmaamuuni nama hin dhibuu jechuudha. Sana qofaa miti obbo Jawaar Mahammad barnoota hin qabu, poolitikaa hin beeku, bakka wanni isiin hin je'iniin hin jirtu jechuudha. Torbaan kana akka ajaa'ibatti Jawaar Mahammad hayyuu Oromoof Oromiyaan qabdu akkasumallee Itoophiyaan yeroo ammaa kana nan qaba jettee yaaddu keessa nama tokko kan ta'e kana jechuudha. Akka waan ijoollee daa'imatti irra deemaa jirti jechuudha. Intalti foon irra hin jirre mukni goggogaan deemu lafee kan fakkaattu kuni. Kana dura fakkeenyaa fi gaafiif deebii dhiyoomaa kana jechuudha hin turre yeroo hedduu jechuudha gaafiif deebii yeroo isii godhan jechuudha waa'ee Jawaar gadi fageenyaan kan isiin dubbattu yaada isii kana duubumatti jechuudha amma waan hin arginu Jawaar akka namoonni hedduun kan komantiilee barreessaniif maal jedhanii numa ati jaallattee dhabdee Jawaar jaallattee dhabdee gaafa sassi dhungatuu dhabee gaafa san si daffaruu dhabee tanaaf bakka irratti waan adda addaati jechuudha komantiin isiif barraa'u jechuudha namoonni komantii akkasii barreessaniif suni waanuma dhugaa jedhaniin jechuudha. Jawaar garuu nama akkasiiti miti nama akkasiisanitti nama sigalee silaa gaafuma saniyyuu sagantuma isiin qopheessaniyyuu silaa irratti hirmaatu hin qabu ture jechuudha. Garuu san qofaa miti jechuudha. Kana dura koomandimillee bananiifi jechuudha. Obbo Jawaar Mahammad mataa isaatiifuu baneefi jechuudha. Akka gargaaramtu intala Oromoo jabduudha jedhanii gargaaraa turan jechuudha. Garuu immoo amma Oromummaa sanillee kaaddee maal jette seetan dhiyoo maanta nabar miidiyaa warra bashaa kanarratti ammallee intarviyuu godhanii maal jette seetan. Amma ati osoo alaabaa tana alaabaa fakkeenyaaf alaabaan Itoophiyaatu jiraatu baattee alaabaa Itoophiyaa tana ammalletti alaabaa biraa tam fudhattaa jedhanii gaafatan jechuudha. Tam tiyya jettee fudhata jedhanii gaafannaani anduraanuma alaabaa Itoophiyaa hin barbaadu jetteen alaabaa Itoophiyaa nan barbaachisu alaabaa walqixxummaa nan barbaachisu osoon ta'ellee alaabaa mililikiin fudhadhaa jetteen look brother sirritti ilaaladha obboleessoo adda baafadhu eenyutu Oromoo eenyu Oromoo miti adda baafadhu sirritti intaltitu maal akka taate asirraa namaaf galla jechuudha. Dhugaa rabbi afaan isiitiin akkana jette jechuudha afaan Amaariffaatiin kan isiin gaafiif deebii sangoote jechuudha. Alaabaa mililikiin fudhadhaa jetteen maaliifii jedhanii gaafatan jechuudha. Maaliif jennaani amantii kiyyaa walitti naaf deemaa jetteen wanni fakkeenyaaf amantiin alaabaan Itoophiyaa amantii kiyya bakka bu'u jetteen alaabaan Oromolleen amantii kiyya bakka bu'u jetteen kan amantii kiyya bakka naa bu'u alaabaa mililikii jetteen kan amantii kiyya waliin deemu alaabaa mililikii ani isiin fudhaa alaabaa mililikiin fudhadhaa jetteen jechuudha. Kanarratti gaa namni duraan ati Oromoodhaa intala Oromoo jabduudha jedhanii jechuudha. Haala saniin maallaqa hayyoonni Oromoo hundinuu walitti qabaa turaniif jechuudha. Yeroo haala kanaan gadi ba'u baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dabalataan yeroo isiin hayyuu Oromoo irratti akkana qoostu hayyuu Oromoo irratti miidiyaa Habashaa irratti baatee haala kanaan isiin akkanatti hayyuu Oromoo xiqqeessitu dhugaa rabbii baay'ee nama dhagahama jechuudha. Kanaaf nuus hidhannee lafaa kaanee jirra. Hayyoota keenya kan irra duulamu hayyoota keenya kan xiqqeeffamu yoomuyyuu teenyee hin ilaallu jechuudha. Waan dandeenye kamiinuu jechuudha. In hirmaannaa jechuudha. Silaa isheen tun jechuudha dhugaa dubbatuu fi seeratti dhiyaatuu qabdi jechuudha. Maaliif maqa balleessii waan namni sun hin qabneeni maqa balleessii maqaa namaa balleessuun seeratti illee nama gaafachisa jechuudha. Akkas jechuun seera kamitti gaafatan jee seera Itoophiyaatu seera jiramoo seera kamitti gaafatan hin jettu. So kanumaaf jechuudha. Haala kanaan obbo Jawaar Mahammad gadi buustee bar dhugaa rabbi waan isiin jette ani baay'ee hedduullee isiniif hin himu jechuudha waan isiin jechaa barachirratti turte jechuudha waan obbo Jawaar Mahammadiin hin madaalle jechuudha jechaa turte ani yeroo tokko ilaalu hayyoota keenya kanallee nan komadha jechuudha dhugaa rabbi baay'een komadha because namni fakkeenyaaf hayyuun tokko gaafa gootummaa sabni goota kiyya jeen sabni hayyuu kiyya jeen iddoo oolullee iddoo jiraatullee iddoo haasaa itti godhullee laallatuu qaba ture jechuudha. Sigalee namni kun afaan Oromoo dubbatee qofaaf Oromoo jette waan argite akka argitetti waliin haasoo fi akka argitetti waliin jiraatu fi akka argitetti waliin deemu waliin nyaattee dhuguun jechuudha. Booda simiidha jechuudha. Eeboon abbaan qaree lafa kaa'ee deebitee abbaa waraantii jedhan jechuudha. Sigalee kanaaf har'a
kalee beetiin jechuudha. Akka malee Jawaar Muhammaditti dhiyaataa turte hedduu Jawaar Muhammadillee jechuudha kaleessa jechuudha hedduu kabajaa ture hedduu irrallee dubbataa ture jechuudha yeroo isiin rakkatuttis miidiyaarraa ari'amtee gaazexummaarraa ari'amtee jechuudha isiin rakkattutti birriillee bira dhaabbatee hawaasarraa wallee walitti qabaafii turanii jechuudha garuu warra galanni sun hundinuu hir'aaffatamee Jawaar Muhammad xiqqeessuu arrabsuu bakka arrabsoo adda addaa bakka waan hin taane irratti jecha adda addaa irratti fayyadamaa jirti jechuudha. Garuu Jawaar isiillee gurra hin qabu jechi kunillee jecha bakka isaaf bu'uu miti jechuudha. Namni gaafa hojii qulqulluu hojjetu hojii ofitti amanu hojjetu boontee jiraatta jechuudha. Sigalee waan tokko namni waan fedhellee oofu boontee jiraatta jechuudha. Walumaa galatti beeti amma wanti ishee akkana godhee hayyuu obbo Jawaar Muhammad irratti akkanatti si duulchisaa jechuudha. Obbo Jawaar Muhammad iddoo isiin kalee itti beektu san bira waan darbeef. Lammaffaa irratti obbo Jawaar Muhammad polotikaa isiin yaaddu san bakka isiin itti eeddu san dachaa san dabalee waan bira darbeef. Sigalee dippiloomaatota addunyaa gurguddoo waliin waan walitti dhufeenya qabuu fi akkasumallee waan beekamtii guddaa hawaasa isaa birallee argatee fi akkasumallee intala Oromoo intala warra guddaa intala sanyii warra kabajamaa sanyii warra hayyoota intala sanyii jaarraa abbaa gadaa fuudhee haadha manaa gaarii godhatee jechuudha kunoo har'a kitaaba hin gaabbuu qabatee gadi bahee jechuudha sigalee beektuu fuudhuuni beektuu nama gootii jedhan wallaalaa waliin ooluun wallaalaa nama gootii jedhan wallaalaa waliin beekaa waliin ooluun beekaa nama gootii jedhan jechuudha sigalee kanaaf har'a hinaaffan tokko kan lafaa itti ka'ee Jawaar Muhammad jaalattee dhabdeetuma jechuudha za'a tokko keessatti yeroo 196 guutuu maqaa nama tokko jechuudha Jawaar እንደዛ ሆነ ጀዋር እንደዛ ሆነ ጀዋር እንደዛ ሆነ ጀዋር እንደዚህ ነው ጀዋር እንደዚህ ነው ጀዋር እንደዚህ ነው ጀዋር 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 dhugaa rabbii nama ajaa'iba bara yeroo tokko baay'ee nama ajaa'iba jechuudha dhugaa ani maali bakka maal taatee intaroon fayyaa qabdi bakka waa hedduu nama yaachisa dhugaa rabbii hin maraatte moo maali fayyaa qabdi hin dhudde moo maali bakka waa hedduu nama yaachisa jechuudha dhugaa viidiyoo san interviyuu san dhaggeeffadhe baay'ee keessi kiyya na ajaa'iba jechuudha kanaaf duula akkanaa kana warreen haala akkanaa kana miidiyaa fayyadamanii jechuudha hayyoota Oromoo irratti duulan kana miidiyaa qabanii fayyadamanii ilmaan Oromollee miidiyaa qabanii akkuma isaan miidiyaa qabanitti ilmaan Oromollee miidiyaa qaban jechuudha namoota akkanaa kana afaan qabutu dirqama jechuudha miidiyuma isiin gadi baate saniin miidiyaan gadi baate afaan ifirraa cufuutu namarratti dirqama jechuudha maaliif hayyichi diiman tuqamuun ilmaan Oromoo tuqamuudha jechuudha sigalee yaadadha Hacaaluu Hundeessaa akkanumatti tuttuqanii waan hin taane irra oofanii maqaa hin taane irra kaayanii waanuma adda addaa irratti oofanii booda mootu gara lubbuu isaa biyyattu dabaluutti oofanii jechuudha kanaaf ilmaan Oromoo hundumtuu hayyuu keessan hanga jiru jabeeffadha furgoo diinarraa itti as furgaatee osoo isa bira hin geenye gidduu kanatti ofirratti fudhatuu qabna jechuudha namni hayyuu keenya bira dhaabbatulleen anumaa fi sihi jechuudha nama biraa tokko hin barbaadiin boodigaardii biraa ittiin barbaadiin anaafisitu boodigaardiidha anaafisitu sikuriitii nama kanaati gama miidiyaatiinis gama lafarraatiinis jechuudha miidiyaarraa yoo ofii jiraate lafatti qeerroo jaaruu qabda lafa yoo ofii jiraate miidiyaarratti qeerroo fi qarree jaaruu qabda jechuudha gara hundaan Oromoo reedii ta'ee eeggatuu qaba diina ofii jechuudha akkuma inni kana dura jedhee diinni ammallee nuuf hin rafne diina booda rafaati dura hirriibaa ka'a akkuma inni jedhe san jechuudha diinni badaan diina alaasanii miti jechuudha diinni badaan diina mana keessaa diina maqaa kee himatee afaan kee dubbata akkasumallee qubee tanteetiin fayyadamee barreessaa katabee dubbisaa si cabsuu barbaadu kana jechuudha diinni alaa diina innilleen ati diina jedhee ofirraa si eega sitti maxxanu atis diina kiyya jettee ofirraa eeddaa jechuudha diinni badaan diina mana keessaa gadi nama lolu kana jechuudha kanaaf namoota akkanaa kana jechuudha hamma dandahame jechuudha dura dhaabbatuutu dirqama jechuudha daawwattoota kiyya anarraba isiin fayyadamte san hin fayyadamu jechuudha dhaggeeffatuu dandeessanii kanuma gurra isiniin ga'uuf hin dhufe jechuudha ijoon keenya kanarraa kana fakkaata jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo qophiin kun qophaa'ee kan irraa isiniif darbaa jiru chaanala Oroomaaniidha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan guyyaa guyyaan
oduulee oowwituu haala yeroo irratti hundaa'u waan Oromoof Oromiyaa irratti raawwatu kamiyyuu kan isin biraan ga'u filannoon keessan chaanaala Oromaan haa ta'u. Subscribe godhaa asirratti nu hordofuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoon akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Akkasumallee rakkoo naannoo keessan jiru sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. San bira kan darbe yaada dabalata gama telegiraama keenya Oromaan jedhuun jechuudha nuuf erguu hin dagatina. Viidiyoolee gaggabaaboo daqiiqaa tokko gadi gama miidiyaatiin finnee saaxiluuf ni dirqamna jechuudha. Sagantaan har'a qopheessinee asumarratti kan goolabamuu ta'a. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinuu qophiileen keenya kan hafan itti fufuu nagaa.